Amatun zeratun awiko taune garunan mi. Banjira te aja beyu adara bustari jere bilbila bafure itira wale dubise kajira nusana sari arabbi gayen ifa manjeni ani barre kasin jastan idara chanto ko bachun ko tari sim fachu sanda ana kam chani sharab ayun kaban tembeka di fama jeren godde abani kala tirman mucha nair gedani mucha في الناتو تتكتك الجيفي أمانة نتكلم أمانة هذا جاكنا موجة تكلم دم نسيم بيكا نورم بيكا فولين دي ما جرى كان كاو كتير كم فولين دي مارا فولين دي دبلتها كمان جنة مبيكو أنسين نكا جتتا أرجع نكا جتتا جتتا إني فولين دي سي أمانة مچا أمانة نرجلا كناف ديت كوان تي في فولين كلا خيرات تلوف لبين كلا فكاتكم أسرت مال تودني أوكي نعم سي وان سوسون وادو بتشيسا غرا إساسا نتي وانه راسي غافة دوكابا سوسون ميوتي رابا إيه أساسا نتي تندي بيا فيتي ركوا توفست سوسون ميوتي رابا فدو ميوتي رجير تاوسي بودي كومنتي بريس اوكي بافتي جرتا بغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانتني وعي يوم كاتين جد أتوري تري نما دوبي سجل كبا كبياتي وكبا كبدون فول بيشينا كبا utu mubarak be kana sa mubarak asitti dhabe chu barbaade tani wana tifa gotu sana boda mubarak irratti illee deebi kenna ayillee mubarakin gaafata deema waan ta'eef jalqaba mucaa kana akka mana keetti argee dubbata mubarak iyyuu gaafa siin anuuna yaadadha viidiyoo sana abdii geetaachoo mubarak rusammaa gaafa siin jettee haadha koonaa qaqqabaattu dhageen ture namni hundinuu jala callisee ture mana keetti immoo mubarak akka mana kee gastii keerra dhufe itti darbeedha kan inni kaasee ture mucaa kana biyya galchuu waa'ee biyya galuu sirratti waa'ee funaansa maallaqaa irratti walii gala waan beektu nu basaa ofumaa keeti waan beektu dubbadhu sana booda mubaarakitti darba mubaarakiin beekanas itti dhaabe akkaataan tartiiban dhufuudha mubaarakis waa hubataa deema waan ta'eef. Okay, ani waan baay'ees dubbachuun barbaadu walumaa galatti jalqabaa gaadhaa dirasii kannaa wajjiniin ture uummata Oromoo kana akka intalatti illee gargaarri illee nagaadhaan gara haala isiitti gara maatii isiitti deebisuu godhe uummatuma Oromoo kana inninumas jalaa irrallee jiranudha. Dhuguma akkuma nama tokko mana banatti boossee abdiin illee deemee viidiyoo waraabee fi sagalee taa'aa turanii garuu immoo namni mana banee irraa dubbatee sagantaa qabee fi akka gargaaramtu godhe injiru ture sa'aatii sanatti gubadheetuma dadhabeeta namni maacimee kooti haguma yaani gubanne keessaa ba'uudhaaf feemisii wayii ta'eetii miti fooloo guddaas qabaateetii miti akkuma nama tokkoon seenee fi waan kana biyya tokko mana abdiitti seenee mana kooti isiniin barbaada galgala jedhee abdii mubaarakii fi namoota tokko jiran tole jedhanii sa'aatii sanattumaan galgala mana banadhee gargaarsi godhamaa fi turisima gargaaraa jirru mubeen dhufee gadduudhaan seenee akkamitti si qofatti gannaa irraa jalqabee anis irraa fuudheera siin gargaara hin gargaarra obboleettii keenya kana jedhee gargaarsa eegallee anis xiqqaati guyyaa 3 akkas mana banee irratti gargaarsiisaan ture bikoo isa gan danda'een gargaaraan hin ture. Maallaquma kiisii kootii baasu gargaarsa afaanii qofaa miti jechuu barbaadeetan galee ammanayyuu nan deeman seeniyaan ammanayyuu manni na wajjiniin dhaabatee mucaa kanaan gargaaras jedhee hin beeku maaliif yeroo baay'ee waan tokko kana malee waan dirqii akkana garaa nama nyaatu namni milkaa'uu jedhee hin beeku wallaahi hin jalqabnee gargaaruu eegallee dhimma kana mubaarak fudhatee dhimma kana fudhatee irratti hojjetaa ture. Haati keenya kun baay'ee dhukkubsatti hedduu dhukkubsattee keessaan waliin haasofnee mubee takkeetti mucattiin kun ahliin qabdu anis abbaa qabaachuusi arguma haati duutee
bubbulee kan dhagahe akkuma nama tokkooti jechuudha. Haati keenya kun gaafa siin aashii kilaasii seentu akkasitti dhukkubaar aashii kilaasii seenteetti naan jettee obboleettiin keenya seenaan innaan natti himtu achumaan rifadhe viidiyoo si argee bakka inuman dadhabee muumin jedheeni. Obboleettiin keenya kun tokkoffaa ahliin qabdu maatiin qabdu tokkitti haadha keenya kana qofa qabdi waan ta'eef biyya ormaatti nama lama dhabuu deemnaa laaliin jedheeni. Tokkoffaa haati keenya kun yoo duute haadha keenya kana nama. Lammaffaa mucatiin kun sababa haadha ishii biyyaa baatee biyya ormaa keessa jirtu waan ta'eef kana dhageesseetti taanaan fooqumarraa of darbiti. Kanaafuu laman dhabnu mucaa kana akkam taanee biyyatti galchinee biyyatti galchinee yoo haadha dhabdellee dhattee ijumaan argitee sila saadhattiin fayyuun shakkiidha akka kanatti baay'ee waan homaa keessa akka walumaan laalaa turre. Galuun si dirqama jedhanii ittiin mari'adhe. Isiin achi teessee hojjettu akkas wayyaaree minaamin jedheenaan amansiiseen ammoo jechuudha. Amansiisee lamatti tokkon dhabnu hagaltoo baqa isiin dirqama galuu qabdi jennaan achi booda hayyee ergaa akkas jette haa ta'u baqqaanaan jedhee hojjechiistuu Saaraa في والكنا مجمرين بالبلا سيتي جينا بالبلا شيتي ناس مجمر مدامي ساراتي جيجو استجيسينا اتناسو ايغالي على نتناسو كلفت مجاندين غدا لما فما لك كان كون غدي تنقي فيديني امبيك واندا يونم بيتشيسان الناس كان نانجت اسيمو بيدانا كان جتنجر akkanuti cinqamaa ture naasiin asiin akkanaan jedhu amma dhaqeen waan jiru marrajaa jiru hunda waan gidduu kooti gidduu namichi tiraawwatu hunda mubeetti nan himaan garuu sa'aatii sana kanan arifadhee lubbuun na baatutu masiin ijaan jirtu mucaan kun biyyatti galtee haadhumas gaafate sigalee so achi booda ingaltee namittiidhaan haasa'ee namitti na didde baqaa'e gogdeetuma jennaan dhumarratti dhaqaa dhaqee viidiyoo an hojjette silanan dhoksaa ture viidiyoo siinillee tiktook irratti hojjette lama gadi buuseetan ergeefi amma bilbila namittiitiin haasa'uu jammarreera kan ofiishiitis godhatte waasaap irraan waliin haasa'uu jammarreera achi booda viidiyoo kana argee maal jedhee rabbiin fayyisu saarraan galtullee humtisiin lubbuu hambistu tokkoyyuu hin jiru minaamin jettee baqa fala hadhaa akkamiitiin siinillee hin jirtiin dhaga'aa jirti. Achi booda tole riyaala birrii biyya kanaa birrii 5,500 jettamti 5,000 jettee 5,500 jettee kana 500 itti kana 5,500 kana kaffalaatu deemtee hadeebitu yoo siin deebite birrii kana nan deebisa jette. Moo benjedeen ammas dhaqee waan tokko murteessuu hin danda'u qaba kan koo anis nama tokko waan ta'eef moo namichi akkana jette maal wayyaan jedheen sigalee aboo tini jedhee yoonii 3,300 leesiif kaffala jedhiinu faqannastu minaamin jedheenaan ammas dhaqee kan akkas jedheen bakka የመጨረሻ እንጉጉምዴ ነምቲኒ ኡመረቲ ዋሜ ቀጀኔ ቦኜ ማራኔ ቦሴ ሳራን በቃ ዋንጎን ደብሬ ኡመረቲ ማለት ሀዴ توجد أنا شنكينا دي كان جالا بريه سني سنبربادو أن هل يكون باتي تكوف ديمتي حدي بتو شغالارا لا أن تلك بريس إيسيرا أن تلك باتي تكوف ديمتي هذا سيلال في حدي بتو يوم أن تلك أسهل ديبني بريه كان لكوفتني نافقل شيطاني كوني أمانة أوادا كان لمان بوتان وثانا رب العالمين فندريت إشنغافة كون وادا حقاف كان لالي تنقران نتاودة دابي ربين فندريت بيوم القيامة إسن الرافو دابي مو بينجرين أما سبتدابي أكس جتنا متيني مالو وياجنا تبي أجايبات ما شاء الله تبارك الله جدي نتس جمرني ببولي سيدان ساسو جمري إسي برادر بي أبوليس أبا مناسي تأم ديكو أبوليس قالتي تأم ديكو نيلي واسابي ندوبسي مجال لك ججبس قداتوري نانا ساعتورني
sigalee achi borontanu galgalarra tikkeetiin citeefi biyya galte saarra biyya galtee dhaqanii anis akkuma kootti tarii mubaarakiif mijatu namoota anis nan qopheessaaf tarii ijoolleen fagoo jiraatan achi sa'aatii badaa deemtu waan ta'eef jedhee nama kophaatti qopheessee fi nama dhaqee boolee sana keessaa fuudhee bakka seenaa yookaan immoo bakka haadhaa sana kan geessu achi booda seenaanis achi jirti waan ta'eef seenaan ijoollee dhaqanii achi taqabbalan naan jedhee nan dhiisee hin deemtee akka ixaa siriyyuu achi geessee hin gortee hin boqattee xiqqoo raftee dhattee haadha argitu minaamin jedhamee isinis akkuma dhiqattee maal jetteen maybe haati akramtee erga haati akramtee ani daddarbee kanan tuneedhaa jiran waan tokko irra uumtanii asiis kun akkana kun akkas jedhu hin jiru waan saarraa jechuudha. Sigalee erga achi geessees achi booda hin deemtee haati amrii taatee indagana akkuma achi jiraatanu mubeen achuma jira mubeen jedhanii akkam akkamii akkam callis mucaa kanaa deebi maalibbo gizee gargaarsa goonu akkinuti adeemaa turre ittiin haasaa turre waliin haasaa turre aniif mubeeni sababii wanti kun haga ta'e haadha keenyaaf yaalii goone waan yaalii irraa hafe mucaa kanaaf waan tokko akka bakka isin itti qubatu goonu tokkodha. Sigalamtee goonuudha kan dubbataa turre. Erga haati amrii taateefis intalaa kana godhu sana godhu erga haati amrii taatee malsii tokko kana goonaaf sana goonaaf namni naan jedhee natti dubbate tokko hin jiru. Gaaf tokko nan dawwalee mubee akkam wayyaa bubbulteetti gaa wallahi sagaleen lenaa qabdi qaallitiin qalalli gooteetum Allah rahma timeeraan akkasiin duute hunda timeeni rabbiin kan jannataa godhu jettee bakka ilaalaa sabarsiisaa minaamin nuun jettee indagana deebitee naa bilbiltee mubeen jedheen daddawwalee natti fakkaata hoteelli turan bidee sana dawwalee fi akkam wayya maal wayyeena suusunaan jedheen saaraan koo deemu jettee jedhe jedheen akkuma kan jedheen ittuma si akka waa'ee nagara jiru waa'ee maal jedheen saaraan hin deemtu naan jette. Waan faayitisi qaba. Waa'ee mana jireenya madaamii sana dura gaariidha moo badaadha waan siin dubbatti qabdi saaraan sana dura achirra jechuun addu haarsa waan ta'eef nan beeka. Haati kan koo otoon tiniin jennee namittiin akka kana gootee agana si gargaartaa deemtu jette iyyuu wallaahi alhamdulillah shukrii nagaa jenna. Wallahi tu zaaraan kan koo maannaati jedhani. Zaaraan kan koo naafayyiti ta'e wallahi qaallitti takkaa erga gaafa mucaa sanaa wal baruuti gaarummaa namittii kana malee badummaa sanatti hin ta'in beeku. Takkaa hagadhaa dirasiiti. Gaarummaa madaamisitti maa turte jechuun gaarummaa madaamisitti maa turte. Gaarummaa si malee hojiin tokkoyyuu akka hin jirre akka ittiin ulfaanne waan hundayyuu natti himti. Maaliif hin kijibaa miti. So achi mubeen jedheen maal jechuudha jennaan lakkii kunoo boosee maraatti anaadha godhu kumnaa hin achi taara malee guyyaa tokko kunoo nyaanni jireetti maal ta'e naan jedhe mubee zaaraa jedhee kunoo barbaade keenyatti isin geessa jedhee bakka jiru ba'ee bakka isin ciisaatutti naa geesse saaran jedheeni maal jechuudha atooti guyyaa gaafa sanaa akkasii jette hadha harmeen kan kee amrii taanaanii yaada kan kee jijjiirtamu wayis haqa sittiin ta'u gargaarsi qaalittiin kun si gargaaraa turte akkasitti galateeffataa turte hadha waan badaa irra goote sababa biraayyuu fidadhu waan jette jedhi malee jechan taani maaliif jechuun barbaachiseen jedheeni. Sigalee lakkii si sodaadheetanii minaamin jette baqa. Sigalee kanan yeroo sana akkasiin jedhu malee deebi'uu hin barbaadan bacha faashin deebi'uu jedhu. Deebitu mubeen maal jedhee baqa waan goonuu gadi yookaan maalliqasii deebisnaafi yookaan immoo nama biraa erginaaf anatu erga jedhe anatu ergaaf nama biraa anatu erga bakka siin jirtu jedheedha jedhe. Akkasii nan dhiisee akka ixaa tarii maal akka ta'e beeku saaraan naa bilbiltee tumaan ittiin dhaasaa jedhu waa wayii jedhamee jennaan saaraadhaan akkamitti kun akkana taa'ee waan nama biraadhaa dubbadhee nan jechan ta'anii afaariinaan jette nan dhiisee ammas deebi'ee kana sana waa'ee deemsaarratti dubbadhee nan ammas jechan ta'anii natti fayyadamtee kan ammas rabbitiin himadha maaliif nama kakootiitiin himadhuan sigalee sa'aatii yeroo muraasaa yeroo haati keenya akkas taatu sana keessa agasiin biyya galtuutti dabarfachuu danda'a obsinaa fixadhaatiin faagadhaa dirasi ji'a meeqan baadhadheen
Sigalee kan haga adresi baadhadhee jiru guyyaa gaafa sanaa jechaan taane onneen dhoofte ani ishii dubbadhuuf duraan dabarfadha. Walumaa galatti muubeeni erga gaafa raawwatuuti jecha sana naan jedhuuti erga jecha sana naan jedhuuti takka suusu kana goona sana goona kanatu akkana ta'e kanatu immoo akkana ta'e kana gochuudhaaf homtiin naan jedhan jiru. Waa'ee qaalittis namni kaasee natti dubbatee hin jiru. Qaalittiin indaganaa yeroo meeqa kan isiin kaasee na dubbisaa turte na jalaa callisee dhimma wayinaan mari'adhu hin jenne. Wanta hundayyuu erga gaafa haati keenya duutiitii waliin mari'annee kan godhaa turre. Erga gaafa haati keenya amrii taateetii takkaa mubeen salaamata rabbiin irratti qara'een beeku dhimma mucaasii kanaati jechuudha. Sigalee amma wantan barbaadu uummata koo Oromoo koo waan kana wajjin wantan barbaadu Qoy tokkummaa dhimma haadha manaa nama maalitti naasa'uu barbaadde sun kun garuu wanti naan galle. Miyuutii godhadhu awwal. Miyuutii godhadhu inni haadha manaa kee hin taane ati bakkee jirta Mubaarikii iyyuu eegatiin kaadhattee bare waan ta'eef isa utuu taate manaa. Eega sanduu'ani haadha manaa koo taate ka mirga koo nan dhowwin eega sanduu'ani haadha manaa kooti. Obsi jarraasii kennina obsi. Obsi jarraasii kennina maal taate sirratti namni dubbate hin jiru. Suusu waasi gaafadhame. Suusu. Maallaqa funaanaa turte tilmaama haadha sana maallaqa walitti qabame beekta. In akkamamni haati suni yaadamni maallaqichaan garuu. Kanumti nuti waadaa galleeyyuu gara 700 akkasiin ta'a. Haga qalbiin koo beekummoo kan funaaname gara 400 5,000 akkas deemeera. Saaraan iyyuu deebistee waliin haasofne suusuu. Harakeetiin moo walitti qabaa? Kashiidhumti yeroo sana osoo namni irraa galchuu hin jammarin saaraan kanatti akkana hammanatu gale kan ani ilaaluu hin danda'u beeki. Ani ilaaluu hin danda'u maallaqa sana saaraatti hima saaraatti natti hima. Maallaqicha akaawuntiin yeroo galaa ture. Akaawuntii haadha Zaaraarra galaa ture. Haadha Saaraarra galaa ture. Saaraatu immoo haadha gaafatti nama haadha bira taa'ee maallaqni hagam akka gale natti himutu jira yeroo sana. Saaraatti himnaan Saaraan immoo natti himti. Sunsuu hagan ati sassaabdeyyuu hammana ani ergaafiin ture. Riisiitii hundayyuu ergaafiin ture. Isa si biraan galu malee tokkummaa beeki. Okay? Riisiitii hundayyuu ergaafiin ture. Okay, sunsuu ani innati sabasabdeyyuu hammana birriin hammana gale jedhani akkam akkamisidhaan sabnaam jettee na dubbistee nama silaa akaawuntii haadha keetiirra jira akka ta'u walumaan laalla minaamin jedheetan hin dhiisiyaan. Waa'ee birrii jechuudha. Kashiidhumti namni waadaa gali hamma kana. Riisiitii hunda immoo namni natti hin ergu beeku. Inuma galchaa inuma ofitti hin jedhata ka galchullee yoo galchee jechuudha. Waan na bira jiru immoo galcheeraaf siidha. Riisiitiis ergeeraaf hundayyuu jechuudha. Koma 400 ol yeroo ga'u sanatti maallaqni reeggaluu eegale jechuudha yeroo san. Reeggaluu eegaleera orraati yaa. Isa koma 400 okay. Dhuma isaarratti maallaqa mana hidhee namni fasii godhe jira amma akaawuntii isaarra gala. Namni dhufee ifaa galchan jiru saarraa dhumate nootuma siin achi jirtu jaha wayii galeera natti fakkaata. Siidhumatu na intini jedhe siidhuma natti haga 7 iyyuu deemeera. Akkasiin natti hin jedhetu siin achi teessu jechuudha. Maaliif gara siitiinis namoonni gara siitiin gargaarsa godhaa jiran jira ture sa'aatii sanatti. Sigalee anammoo walumaa galatti yaa Oromoo. Yeroo sanas uummata wajjin akkanan barbaadu sa'aatii kanatti. Oromootti hin deebina. Maallaqichaa yaadamaniiru 700 sanaan 8 fakkeenyaaf isatti hin beekne yoo hafu akka 708 kanaani yaaliin isaanii maalirra ture maaltutti ba'aa ture waan quba qabdaa kana. Yaalii isaanii egaa mubeen al tokko sa'aatii sanatti kan na dubbisaa ture ani maallaqa haadhaa baay'isuu hin dandeenyu haadha baay'ee dhukkubaa jira waan ta'eef ani kiisiidhuma kiyyaan akkas babaasaa jira jedhee akkana beeksise qubaan qaba. Mubaarikumti jechuudha. Mubaarik akaawuntii isaa isa sardiisee akaawuntii isaarraa baasaa ture jechuudha. Yaa kiisi maaliif isaan of dadhabanii jiranii namni akaawuntii sanarraa baasee yaalchisuus hin jiru. Akkam beekutti Mubaarik jechuun maallaqa sakkatee hospitaalaa ba'anii yaadamanii maallaqa sakkatee hospitaalaa ba'aa waan jiran dubbatanii turtanii maallaqa san kannaan hospitaalaa ba'anii maaliin qabu maaltu yaalamere? Maallaqni sun maal yaalamani gaa isaanii yaalii sanarraa suusu amma maallaqni guutamutti qabdiin fudhanne amma maallaqni guutamutti yaalamuu hin danda'an maallaqa sana dirqama guutuu qabu birrii miiliyoona meeqa gaafataman? Awwala miiliyoona 2 miliyoona 3 ture. Awwala miiliyoona 2
achi booda la dhukkubii isaanii jabaataa dhufu miliyoona 3 jedhanii naan jedhanii arganaa jilaan. Erga viidiyoon waraabamee ka'e erga mubeen dhaqee keessa galee haati yaa indagana jechuudha miliyoonii tokkontanii jedhan. Okay, birriin amma fakkeenyaa fi birriin galee suni manuma miliyoona akka ta'e ijoolleen hin dubbatu gara Mubaarik Tadda baasa sabbee beekaan isa gaafachuu dhiisaa jira. Garuu ammatti beektutti maallaqa sanaan hin yaalamne kanan dhagee hospitaalaa ba'an amma maallaqni sun guututti hin guunne waan ta'eef yaalchisuu hin jalqabamu jechuudha waan hin guunneef maallaqi sun lafa taa'ee guuttachuu fi dubbadhume. Sa'aatii sana yaa maallaqa waa'ee maallaqaarraa beeki erga gaafan kiisii isaatii baasee yaaluu jammare jedhanuuti ani waan kanarraa namni ergu mucaan biyya sana galchee namni waa baay'inatti natti dubbate hin jiru beekii tokkummaa sigalee akka inni kiisii isaatii baasee yaalaaruutti malee innis immoo dhaqee waraqata akkana kanaa baasee fi namoota bebbeekamoo jiran achi keessa minaaminii jaratti meenaan akka birriin kun nuu qannasee jennaan birrii kanaan immoo uloorraafee fi jedhe kana guunuufitti tattaaffii gochuu qabna inni walumaan durumaan kan nuti haasaa turre sigalee haga mana yaalaa sana keessa jiru mucaan sun achi hin gahiin. Akka nama informeeshina qabu tokkotti maallaqichi suni meeqata akkaawuntii irratti hafe guutummaatti hafeera jettamoo waan gaafadhe no mubeen natti mee gaafa sana mubee akkamii jedhee walumaanitu haasuuf noo suusu jedhee amman baase kana waraqaan hundi isaa waan jiruufi jedhe mana yaalaa deemitanii mana baankii deemitan erga gaafa akkaawuntiin kun bahuuti birrii meeqa akka irra gale anis birrii meeqa akkan baase wanti hundiniyyuu waraqaan jira waan ta'eef jedhe maqaa kootiif bareedaa miti. Okay, waraqata kana hundayyuu gadi baaseetan waan kana dubbadhaa ilaallaa adda baafannaa waan galeef waan bahe gabiisa biraa bahe galiisa biratti gale waan hundayyuu isaan biratti gale jechuudha akkaawuntii isaanii irratti waan kana hundayyuu akkasumaan jedhee maqaa kootiifis baroo miti jedhaa turedha sa'aatii sana. Kanaafuu baankiirraa adda baafannaa jedhe anis kanaan olitti marrajaa inni birrii hammana gale walumaa galatti jedhu naaf hin himne. Okay, waasi gaafa damma. Buutuu isaa jechuudha walumaa galatti. Ati amma maallaqni kasiree ciibsaman sana bootaa qabatanii kaanii ba'anii waan yaalaman qabu maallaqaan. Yaalamne jechuun yaala wanti kaffalame jira jechuun waan ragaadhaan jira. Mubee isa kana ijoolleen iyyuu tineedhaa turan hagani waraqata sani babaasu kana yaaluudhaaf kana bituudhaaf namni sani jedhamu ijoolleen iyyuu bira turani sa'aatii sana. Sigalee haganatu kashiin lakkaametti kenname isa jedhamu aangoowwan qabu inni hin jira kunoo waan qulqulluu jechuudha an biran jiru marrajaa kanaa olii umsan fudhadhee tokkos hin jiru. Kashiin lakkaameenyutti kennan. Kashiin lakkaameenyutti kennama quban qabu kanarraas. Okay. Ati yeroo akkaawuntuma isaanii irratti tu jiran du'an jechuudha. Tu maallaqni sun akkaawuntii irra jiru du'an jechuudha ati mucaa. No dabarsameera natti fakkaata kunoo jarraachi jiru gaafa wanda darbeera natti fakkaata akkaawuntii du'aati jiran ta'ee hin beekne quban qabu kanas. Akkaawuntii kana quban qabu. Jechuun saaraanis erga galtee baafatee akkaawuntii. Hin beeku waliin dhahaa ture kan ebaluu kan wallahi awwamta shakun jiru kamu beetta galu edam qalii kan seenaa tagalu yaalii ka zaaraatti ka saaraatti galu edam kan umtan beeku tokko iyyuu kamu beetta galu ka seenaatti galu tarii immoo tokkummaa nama maallaqa barbaadaatu yoo barbaadde mocarraa kana namatti maallaqa artistii seenaa nama artistii seenaa kaawwee koo ishee mumbe nama maalin barbaadu beettanii nama kuma sadii irratti na dhagai iwwacinaa amma wajjan nama kuma sadii irratti namumti maallaqa dhabanaa kooti nyaataa ture artistii seenaa kamaali malee mubee miti oo kallatti maallaqa nyaachuutiin mubee gowwaan ta'in siyaasa sidatti fayyadamaa jiru maaliif isiin haasofsiifne ati si bira jirti miti saaraan haasofsiiftu dhaggeeffadhu tokkummaa waa'ee maallaqa irratti ana gaafadhu malee suusuu waan gaafattu hin qabdu tokko okay suusuu waan dabsaa jirta suusu arrabni osoo dhugaa beektu beekaa dabsaa jirtaati in sokka awwale waan tokko
aye awanan susu gafat wai mallaka kamiti kashi ka mubarak jaruf devin bisa susu wai mallaka dhimmi kun waa yaada manaa gootiiti oromo namni dhagaa jirtan dhimmi kun dhimma haadha manaa gootiiti asitti immoo nana cuucamaa jiran natti wachisiisin siin jedheera tokkumma mirgan qabaa namumti jechuudha qajeela miti kun suusuun saatii shanaa softi anabbaan manaan si mirgan qabu waa'ee mubeen allaallatu si haasaayyoona waan ta'eef sa'aatii kudhayyoon dubbadhes dhaggeeffadhu waan takka qofa mubeeku waan ammoo waan takkitti waa'ee maallaqaadha manaa kootiitti suusu siifi ila waan ragaan qabdanaa sawaan oromoo waa'ee maallaqa kanaatti suusuuf artiisti seenaa kamaal waanan shakkus waanan himadhu san qaba mana kottan himadha kottaana dhaggeeffadha haasai tokko maallaqa kee jira nyaate maallaqa ishee artisti seenaa kamal nagai artisti seenaa kamal dawwalee fidi amma nabbi fidi mucaa guyyaatti birrii kuma meeqa harkaa fixaan turre seenaan keessan mube miitirraa kaasi naa kennaa saaraatti naa kennaa nan itti nanaasa aye galatoo ani immoo nama dhugaarraa deebi'uu miti nan barreesse galatoo nan barre obboleessa kee galatoo waasi gaafadha gaafadha ati miidiyaadha yaa kanaan dura si akka obboleessaatti gorsoo isii kennaan ture yaa waan lugaarratti xiyyeeffannee gabaabna asii galee waan lugaarra deemutu gaariidha atis immoo waa malee waan kaafne nan beeka waa malee akkati waan kaafne dhibbaan beekan dhimma maallaqaa irratti himataa maallaqaa anaa dhiyeessuu hin barbaadan tokko mala kaaffiidha kun maaliif beektaa galatoo si deebisa ka afaan wala duma maalan jedhe akkuma kaleessaatti dubbiini abshiraa hordoftoota koo ani si saalfadhu isin si saalfattanu jedhee galee inshaallah hin xumurra himataa maallaqa kanaa waliis fidi galatoo waan tokko dubbadeen bu'aa tokkummaa waan takkitti qofa tokkitti qofa koy suusu ifamaa nan deebisa maallaka ila tokkumma boya tokkumma koy waa mataan na nyaate eega mirgi koo eegamaan jirre ofillaa falmachuun dirqama gooti suusu ati koy maallaqa saaraadhaa sirratti galu kana gaaffii abbaa manumaa si gaafataa dhiifamaa hojii danda'a ati mootii qabadhu nurra baay'ee tokkummaan eessatti si beekan giseen zaaraa beekooni tokkummaa walee eessatti si beekan waa'ee dhimma kanaa maal suusu sin jetteetuma birrii kun antee galchaa turte malee nama sitti galchee mataatti maa turte awwalee si mootii qabadhu nurraa taa'e suusu waan deebisaaf isin mije maallaqa kana gale hunda isaa nama maallaqa na gaafatu fidi yoo jette na gaafattu jedhi warroota maallaqa galche hunda isaa jechuudha hundi isaa kan isi gaafatu nan beekaati immoo akka deebii dhabdus situ beeka ka maallaqa si gaafatu nama tokko miti waan ta'eef namni maallaqa galche miliyeenaan akka galeedha waan ta'eef miliyeena tokko ta'uu danda'a 500 ta'uu danda'a 700 ta'uu danda'a nama galche namni galche sun hundaafuu fakkeenyaaf haati sun ittiin akka mamne waan ta'eef nama tokkotu si gaafate abalu jenna malee namoonni sila gassii keessatti wal galchanii dubbataa turan nu jala jirti akka ta'e nu jala jirtus nan beekas innasan warri dubbataa turan namni viidiyoo sirratti hojjetaa jiru mubaarektu maallaqa akkana godhe jira injinni maallaqa akkana godhe eddee keessa qabaachuu malta tarii waan itti baafte qabaachuu malta waan bitteen qabaachuu malta waan jedhaa jiran si galee namni si gaafataa jiru immoo warroota maallaqa buuse 1,000 2,250 diddamaan kan ammoo yoomna gaafatanii eessa argite jette sila ganama yeroo nama 500 ture sana nu jala jirta dhageessetta ijoollee viidiyoo sirratti hojjetan nama 7 wayii argeera jechuudha nama sirratti hojjetan deebiin garuu ati deebiin kun si gaafataa jira jechuudha kun kan si gaafataa jiru maallaqa kana warra sana jechuudha uummata sana si gaafata waan ta'eef inni kun ifa gaafa maallaqa funaantu uummataa gargaaraa jetti malee tokkuma